keessatti injifannoo garee tokko ol fuudhanii himuunis ta'e himachuun xiinsammuu dhaloota garee seenaan mo'atamuu qofti itti himamuu akka miidhu qorannooleen garaagaraa ni ifoomsu. Seeneffamni akkanaa eenyummaa hawaasa bal'aa bira dabree miira nama dhuunfaa garee sanaa irratti dhiibbaan geessisus laayyoo miti. Seeneffamni haqaa oolmaa waraana garee lamaan gidduutti raawwatame bu'uura godhate ilaalcha tokko mo'aa tokko mo'atamaa godhee agarsiisu hambisuun gadoo dagachiisee araara waraana booda jiruuf haala mijeessa. Kana kan jedheef waa malee miti. Miidhaan waraanni babal'ifannaa Minilik lammaffaa qonnaan bultoota Baaleef Arsii irraan gahee salphaa ta'uu baatus waraana garee waliin madaallee lameen gidduutti banamee ture kana ofirraa qolachuuf lola adeemsifame keessatti kutannoof injifannoon qonnaan bultoonni Baaleef Arsii galmeessisan sadarkaa himamuu maleen akka hin ibsamne seenaa gabaabaa hardhaaf qabadhee dhiyaadhe kanarraa hubachuun ni danda'ama. Maarree warri yuutuubii mormor miidiyaa faaraa taatan sabiskiraayib gochuun odeeffannoo aadaaf seenaa irratti xiyyeeffachuun torbeen maxxansinu argachaa nus jajjabeessa. Oromoon Baalee fi Arsii dhuma jaarraa 19ffaa keessa humna babal'ifannaa Minilik lammaffaa dura dhaabbachuu keessatti gahee olaanaa taphateera. Gochoonni gootummaa fi diddaanii dabrummaa isaanii haala qabsoo ofiin of bulchuu fi eenyummaa aadaa isaanii eeggachuu irratti kan xiyyeeffate turedha. Diddaa tokkummaan Oromoon Baaleef Arsii gosa adda addaa tokkomsuun humna Minilik dura dhaabbate. Tattaaffiin waloo kun gootummaa isaanii waraana humna guddaa qabuu fi gurmaa'ee fuulduratti agarsiise. Tooftaa waraana gorellaa. Kana jechuun tooftaa lola fuullee wareegamni itti heddummaatu hordofuurraa adda durummaan sirna hawaasummaa fi olaantummaa garee cimsuun lafa gaara Baalee fi Arsiittiin dhaatanii waraana diinaa irratti haleellaa tasaa banuudha. Kanaanis Oromoonni Arsiif Baalee seenaa dinqisiisaa galmeessaniiru. Tooftaaleen kun sarara dhiyeessii meeshaalee waraanaa fi dhalee humnoota weerartoota adda kutanii miidhaa geessisuu keessatti bu'aan irraa argames olaanaa ture. Lola ittisaa Oromoonni Baaleef Arsii lola hamaa hedduu irratti bobba'an diinni naannoo isaaniitti luuxee akka hin seenne garee adda durummaan dhimma kanarratti qofa hojjetu ijaaranii diina fagootti ofirraa ittisaa yommuu tolu duratti yoo dhibee duubatti deebi'uun injifannoo olaanaa akka gonfatan seenaan ni addeessa. Eenyummaa aadaa gootummaa waraana uummata Baaleef Arsii kan agarsiise waraana qofaa miti. Akkuma naannolee Oromiyaa biroo aadaa Amaaraa yeroo sanatti olaantummaa qabu isaan irratti fe'uudhaaf yaalii guddaa waraanni Minilik lammaffaa taasise harkatti fashaalessuun aadaa Oromoof amantii isaanii fedhii isaaniitiin itti goran cimsatanii dhaloota hardhaattis dabarsuuf danda'aniiru. Lakkoofsa hooggansaa. Hooggantoonni akka abbaa malaa fi bulchitoonni naannoo biroo hordoftoota isaanii kakaasuun rakkoolee humnaa ol ta'an irratti gootummaan akka qabsa'an fakkeenya ta'aniiru. Kaayyoo kanaaf kutannoon isaan agarsiisan hawaasni bal'aan waan qabu qabatee qabsoo diddaa gabrummaatti akka makamu dadammaqse. Ashaaraa gootummaan Oromoo Baaleef Arsii waraana Minilik baankiif taankii harkaa qabu dura dhaabbatanii agarsiisan Oromoota biyya keessaaf ala jiraatan hunda boonsuun seenaa hariiruma hin nyaanne keessatti galma'ee hafee jira. Tattaaffiin isaanii kun qabsoo Minilik lammaffaa irratti gaggeeffamuuf gumaachuu qofa osoo hin taane sochii gara fuulduraa mirgaa fi eenyummaa Oromoo lalisiisuu keessattis bu'uura kaa'ee dabreera. Imaammatni babal'ifannaa Minilik lammaffaan
Itoophiyaa keessatti qabatee ka'ee yaada wal makaaf wal xaxaa ta'een kan haguugame yoo ta'u, isaanis aangoo impaayera Itoophiyaa babal'isuuf cimsuu, qabeenya horachuu, lafti lalisaan Baalee fi Arsii qabeenya gatii guddaa qabu kan akka bunaa fi horii akka dhiyeessu gochuun diinagdee Itoophiyaa guddachaa ture itti fufsiisuudhaaf jedhan. Yaaddoo nageenyaa Baalee Farsii dabalatee naannolee Oromiyaa tasgabbii impaayera Minilikii lammaffaatiif gufuu ta'uu danda'an jedhamanii sodaataman to'annaa jala oolchuunis kaayyoo isa biraa ture. Olaantummaa diinagdee fi siyaasaa babal'inni kun naannolee Oromiyaa dabalatee naannolee biroo irratti olaantummaa Habashaa hundeessuuf kan akeeke ture. Haa ta'u malee imaammattoonni kunniin hanqina guddaa kan qaban waan tureef ariitii diinni barbaadu sanaan hojiirra ooluu hin dandeenye. Diddaa fi waldhabdee ummanni Oromoo babal'ifannaa Minilik lammaffaa cimsee mormuu isaatiin waraanni yeroo dheeraaf adeemsifame dhiigni lammiilee bitaa mirgaan jiranii kan itti dhangala'ee fi mancaatiin lubbuu namaa fi buqqa'insi guddaan kan irratti galma'ee dabreedha. Jeequmsa hawaasummaa fi aadaa. Injifannoon kun caasaa hawaasummaa fi siyaasaa aadaa uummata Oromoo jeeqee ofiin of bulchuu fi eenyummaa aadaa isaa akka manca'u taasiseera. Faayidaa diinagdee. Babal'achuun kun faayidaa diinagdee liitota Habashaa cimsee dureeyyii Oromoo yeroo sana hiyyoomsuun hojii humnaa hojjetanii akka bulan dirqamsiise. Imaammanni babal'ifannaa Minilik lammaffaan uummata Oromoo biratti madda wal dhabdee fi dallansuu ta'uun itti fufe. Qormaata siyaasaa fi hawaasummaa Itoophiyaa keessatti mudatee tures caalmaan hammeesse. Kanas ta'e sana ilaalchi bara bulchiinsa Minilik lammaffaa irratti mul'ate wal xaxaa ta'uun hubachuun ni barbaachisa. Habashoonni tokko tokko waraana babal'ifannaa Minilik lammaffaa sana akka waan biyya tokkoomsuun daandii qaroominaaf guddinaa babal'isuuf raawwatame godhanii kan ilaalan yoo ta'u, keessattuu hawaasni Oromoo fi hordoftoonni amantaa Islaamaa gidiraa hamaa waraana babal'ifannaa kanaan isaan irra gahee turerraa ka'uun seenaa gurraacha impaayeroonni yeroo adda addaatti Itoophiyaa bulchaa turan raawwatanii dabran keessaa akka tokkotti fudhatu. Haa ta'u malee waraana babal'ifannaa kana ofirraa ittisuuf seenaan gootummaa qonnaan bultoonni godina Baalee fi Arsii bifa armaan olitti ibsameen agarsiisan duubatti dhiisanii balaaf miidhaa diinii dhaqqabse qofaa leellisuun seenaa haqaa dabsuu bira dabre lammiilee biyya tokkoo gidduutti gadaantummaa fi olaantummaa uumuun wal shakkii kan babal'isu ta'uu isaa dagatamuus hin qabu. Xumurre sagantaa itti aanu keessatti gootota waraana babal'ifannaa Minilik kana ofirraa faccisuudhaaf gahee olaanaa gumaachan tokko tokkoon maqaa herree kan isin biraan geenyu ta'a. Hangasitti nagaatti. Faya dira tutalanti ufane faya goota harkaa wantee qabanne korree irra dhaabbanne leenjisa taadee birruu leenca agarii tulluu qeerransa ilmoo qilxu leenji sootiidha dhiirota kaafirii akka maammoo muzammar kakkalamuu qixxeessaa kakka baarootumsa goonni wal waame hayyuuna langeetuuta qura wal waamsisee manaa baagarsiisee dhugaa dafdee barsiise jeneraal waaqoo guutuu Haji Adami Sato gootaan falooteette dubartii lanfallaafoo anfaloo haadha gootaatti haadha oromootaatti siingeellootuu qabatte coqorsa malkaa buuftee gurraacha garaa garba tokkicha maqaa dhibba woffoltiinuu kadhatte kaabbaan eebba qabu kaabbaa biyyaa qabu kakka Huseen Bunee kakka jaarraa abbaa gataa kakka nadhii gammadaa goota ija barbada kakka qeerroo nageessoo qeerransi qeerransuma goota biyyi jaallatu beekaa sabni